irratti barattuu isaa ture. Markazni isaa erga ijaarame waggaa 3 birriin 1700 guurame jedhee koomentii jala barreesse kun waan soba osoo hin taane waan madhugaati. Yoo soba jedhee ineen jamu amma bayaan dhufeen wajjin haasa'uu danda'a jechaadha. Wanni kan isiniin jechuu jiruufi markaza keessatti maallaqa ni guuraniif. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee guuramaaf maallaqni Muhammad Bayaan jechuudha. Markazoota Imo kana keessa markazni akka Muhammad Bayaan birrii guuruun jira jedhee yaadu. Tureera keessa argeera illee. Yeroo tokkotti qarshiin haga kanaa guurameef yeroo tokkotti. Baawuzeen na hubadhaa yeroo tokkotti. Maallaqa naa guuraa takkitti yoo eegale Muhammad Bayaan. Yoo isin har'a markaza asirra gargaartan wallahi wabillahi ji'a lama booda dhufee booyeetu mana gargaaraa isiniin jedha. Birriin akkasitti guurameef sun gizee tokko hagas gizee tokkollee 300 guuran. As dhiyoo kana markaza as dhiyoo kana keessatti qarshii 400 guuraniif. Maa haga kana naa guurtan jedhee imimmaan booyee gartee barumsa didee barsiisuu didee barattoota hiraarsee jechaan. Wallahi dhugama jirtuu isinitti himan. Ani immoo isa duubaan son barbaanne ture isa bira. No, dhaabadhu. Ninjira dhaabadhu dubbattu. No, mirga namaan dibina. Maaliif jala dubbattu? Boodarra sirreessitanii yoo ishiin dogoggortes haa dubbattu mirga ishiiti carraa ishii afaan hin qabina. Yoo mee eessatti ragaa gaafadhaa ragaa isiniif fideettee ragaa waan hin qabnetti nama mormina. Dhoowwadha kun. Dubbadhu. Anamma bara isin dhiifama kijiballee si fakkaachuu danda'a. Ani kijiba tahee dhiisee odoo Muhammad Bayaan wajjin filafiitii ta'ee wajjin haasofne waan akkas na gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan sirri wal beekna waan ta'eef sirritti isinitti murteessu baay'een kijibdille minaan jechuu dandeettan fakkaachuullee danda'a waan na haasa'u kun. Mucayyoo tanaan walitti dhufuudhaa fi jaruma walitti fiduuf olamaa kadhataa fi ture gartee olamaa fidee jechaadha. Hin kijibdee onaan jettan namni dhiyoo tana eebba keessa turte yoo jiraattan jechuudha. Wallahi olamaa fidee olamaan kadhataa fi turte. Sinigalee lakki wanni kun kijiba yoo waan jedhu tahe yoo waan jettan tahe ragaa matumti isaa ragaa tahuu irra matumti isaa jechuudha. Muhammad Bayaan isaaf guurame isiniin jechuu jira nama biraati miti. Muhammad Bayaan dhufeen wajjin haasa'u. Dhugaan jirtu ammoo tanum. Kanarraan ka hafe ammoo osoo innuu jechaadha. Yaani hunda naasa'u dhiifama naa godhaati hunda naasa'u qarshii hagana guuramaa fi ture. Qarshiin guuramuuf kun eessa dhaqee nuti ufi jibbaanne obboleessoo markaza keessaa jalaa yaane isinitti himaa jechaadha. Ufi jibbaanne maali jennaan nusin dalagannaa akkuma niitiin isaa dalagattu. Niitiin isaa biyya ormaa jirti nullee biyya ormaa jirra ni dalagan. Sagalee isaaf qabee isinii erguu danda'a. Jecha isaan jedhe gizee inni ufajjeessa jedhee fiige minaamin jedhee olii gaffee gusan hunda garteen waliin turre isin amma arguu dandeetta amma isinii gad dhufuu danda'a nuti waan ture kun nu bira waan ture kun. Ammallee inni biraa immoo ufajjeessa yoo ufajjeessa minaamin kayyatamu amma bayaa ofin ajjeessu. Ufajjeessu nu onnee nama gaafata dhugaa dubbachuuf. Namitti maalumaa intala inni fuudhe tana ni jaalata. Dhugaadha inni ammoo miskiinummaa ni qaba miskiina. Ni jaalata waan jaalatuuf jecha waan feeto doosiin goote waan feeto doosiin jette ufi fudhateetuma jal'isa. Ka ammoo inni nama ufajjeessa mubaaraki itti gaafatama minaamin jettan sun ammoo waan hin taane. Amma isin birrii fi yoo feetan guuraa fi yoo feetanis guuruu fi dhaba. Walaakin maal jettanaan jedhamu yoo ga'arra birrii guurtaniif Muhammad Bayaan ji'a lama booda deebi'ee birrii naa guuraa isiniin jedha. Imbooya ammoo dhufe. Haqqi hin jirtu ammoo tanuma jechaadha. Itti fufitanuma jechaa turre. Maallaqni kun guuramee fi hagamtaa. Mareema. Maallaqni gizeen 1700 guurame tureera. Ramadaana waggaa tanaati Ramadaana osoo hin seenneen duratti. Ramadaanni seenee Ramadaan waggaa amma Ramadaanni dhufuuf bulii muraasa hafee miti. Ramadaanni seenee Ramadaana booda ji'a tokko. Ramadaana xumuree ji'a tokkotti. Gaafa eebba achirraallee as yeroo meeqa eebbi guuramee amma iddoo tana baatii 3 tana keessa fatti baatii 3 tana waan guurameef ni qabda. Obboleessoo dhiyoo tana guyyaa meeqa dura ina inja torbee lama ka ga'e kan hin beekon torbee lama guunne gaafa kun olamaan inni irra barate dirasiin dhufanii birrii walii guuraa fi turan
qarshii 300 guuranii fi jennaan akkami isii tana naa guurtan natti diqqaate jedhee imimmaan booyaa ture Muhammad Bayaan. Dhiyeen gadda tana jechaadha. Barattoota isaa gaafadhaa yookaan dhaqaati. Mee zimuma jedhaa imoo jala dhaqaa nama tokko adii gaafadhaati. Wallaahi hinki jibdi Maryam Sininaa jedhani. Gaafadha nama tokko addaan baafadha. Akkamiin sunillee kadhaan maali jaartii naa galchaadha. Sinii galee jaartii walitti haa dhufanii bakka inni birrii haga kanaa qofti maanaa guurameef booyaa ture. Booyuu bira darbee immoo barattoota barachuu dhoorge seeneen barsiisu jedhee harakaata isaan beektanii isin obboleessoo bakka sirratti booya gizee hundi ol bahee jecha gizee rabbiin uume hundi. Ani meenaan hin jenne haa jedhu dhiyoo tana akkami kadhatti dhiirti gizee hunda kadhaan hin toltuu gizee hundaa hima kadhatte gizee hundaa kee kanuma wallaahi meenaan hin jenne haa jedhu. Muhammad Bayaan amma yeroo kana oduu as keessa jiraate akka zimmedhee qaalii takkaan malee na dhageeffatu sure 100%. Saxxadee akka na dhageeffatu nan beeka. Maaliif jennaan sirri wal beekna waan ta'eef. Tariitii isin miidhamee yookiin ammoo akka isin jettan kana rakkatee yookiin haadha manaa sibira haa geettu minaamin no haati manaallee odoo bira geette akkanuma booyanne akkanuma kadhata. Isin ammoo xurii qeenshaatti isanirra hedduu dhugaa dubbachuuf. Namuma isan seetu namuma ittiin fakkaatu. Namittiin sun jechaadha. Inni garuu waan bakka qabuufif halkanni bu'a guyyaan bu'a haadha ofiitti dawwaleen bu'a. Nama akkana akkamitti gargaaranii itti fidan obboleessoo. Itti fiddee hoo namittiin tun wallaahi isa jalan hin ta'etti hin ta'etu. Obbolii tirfii naasaa'ini hammaatis tanumatti jirtu bicha haasaa. Tirfii biraa naasaa'ini. Ilaala arraba isii dhiisa obboleessoo nama irraa dhaga'u jiraate arraba isii dhiisa. Naaf jirra waan ishiin haasottu waan markaza keessa wajji jira waan ta'eef. Noo haadha saabboo yaa maarree tana adiiftu illee jee. Dubbiin siisoo ba'aa warra jettanii Maama Bayaaniin booddee walitti finna dhaabaa. Nenjiraan darbinaa xabaqaa Maama Bayaanii durgoo kafalamee fi taa'ee haa mormu nuti immoo irraa dhoowwinaa nama haasofaa dubbii qabuun dhoowwadha. Nenjiraa barreeffama takka tuqadhu nama afaan ittiin qabin garuu tartiiba seera mana kabajii. Dubbadhu. Ani rakkoon qabu itti murteessu dhiifama hundummaan keessanuu. Dubbadhu ati badii takka hin qabdu dubbadhu ati. Sirri jirta dhugaa jirtu baasa jirtaati. Turumba dogo dubbatturee gaafii gaafataa dubbanna nuti akka nama. Bara haafita turee gaafatanii rakkoo qabu ibsaa gaafadhaa gaafii ayyee gaafadhaa haasaa jalaa barachuuf. Akka nama looyara Muhammad Bayaanitti gaafii gaafataa dubbanna nuti. Ayyee itti fufaa. Bareedduu teenya ati maal irratti wal dhabdanii achii baate? Aywa, thank you. Isa remove na godhe. Sababni wanni inni remove na godhe gizee hunda ni booya. Gizee hunda mallaqa guuraadha. Keessaan dirasii hanqaawunti nama ergata. Ijoollee amiiraa tana hiraarsa dhugaa dubbachuuf jechaadha. Ani ammoo hin callisu beektaa afaaniin. Maaf kana gootaa tokkoffaa irra gaafni itti wal xamanne ustaaz Anasiin irratti. Ustaaz Anasiin poostii wayii irra wal lolanii ture waan ture xiqqoo tureera. Poostii wayii irra wal lolanii turraan ustaaz Anasiin akkami akkana jechuu ni dandeettaa dhiisi jennaaniin inni waan miidiyaa irra arge dhuftee markaza irra ol ba'e jennaan ni arrabsa olamaan arrabsaan bakka adaban qabu gabaabamatti. Yoo inni kana godhu namni qaalii isaa deebisu hin jiru. Aan ammoo natti toluu hin dandeenye isa duuballee deebi'ee haasa'uun barbaadu waan ta'eef waan jiru ani itti himnaaniin inni sekendii takkaaf nama obsa namaa hin qabne. Na baase yeroo saniif boodarra immoo deebi'ee ofumaan na deebise. Birrii guurani. Maallaqa guuran kana. Bakka maallaqaatti deebina. Baatitti meeqa kafaltaa achitti markaza sanitti? Baatitti hin kafalleen dhiifama. Baatitti hin kafalamulleedha. Akkamitti? Baatiin osoo hin taane guyyaa yaani fakkeenyaaf ji'a 2 dura birrii guurreefi. Ammallee kafaltee qaraataa turtee quraana. Ana baanta? Kafaltiin markazni. Kafaltiin ani waliigalatti haga bira turetti qarshii 5,000 kafale. Siigalee? 5,000. Kafaltiin laazima ilaalaal. Bar ji'aanillee kafalan akkaataa itti guuran birrii siif immoo jira. Ji'aanin kafalan. Muhaadaraa godhan fakkeenyaaf. Muhaadaraa jechuun akka fakkii eebbaa. Tarii ammoo gargaarsa ustaazaa jedhanii garee gargaarsa ustaazaa ijaaran. Siigalee? Ati ji'a kana keessa ji'a tokko fakkeenyaaf muhaadaraa birrii guuranii fi fedhu haa jiraatu fedhu adisu
تكتي سيودا دانيف دوراركم تكا خاينين نغافت يعني قدم بيخو اغامت رو في مبارك وجه منافي وان تابع مراسل اما كميون كانت تي غرغار سقود خنغا خنف غرغارات رنتي هاجرتي صابره دي تو ديمه تكتي خسواني حلو لوقتو تو واول تشكنو سين قبدو دغ فدا Sabar dubbiin karaa biratti si galtee balate namticha keessa kaa'uun deemu yoo murmurraa kute booda itti gaafatamtanii eenyuma sulumaa san fudhataa jechuudha malee namicha keessa kaa'uun deemu. Namichi shaamboonni jirti ufuraa dhaa duraan ufuraa dha'u jira innillee qunxurroo isaa namicha kaan bira jiraa jedhanii bira. Namichi mamma bayaan bara fiifuun inni seegaa dhaa jedhan waraabamee jira. Kasaatis ala jira kamixiyyoo isaa jirti ammoo inni kamixiyoodhaa warri sapiraayisii isa godhuu deefu waan ufiifillee ala jiruufii jedhan. Kanaaf akkasitti ilaali yoomuu amma bayaan akka namtichi kun fuudhee mitiyyoo asidiitti naqe asidiitti naqe fuula ishii jijjiiru yoo lubbuun baatu lubbuu ishii. Waan jawsan dhaggeeffadhu kan haa godhetti gaafata. Maraasatti kan haa godhe. Ka gargaarsa guuree waliif fidee yoo ka tikeeta muree fi amma bara tikeeta murtanii walitti haa darbanii jettan haa wal qabbaneessanii jarri oowwan qabu jalachuu qabbaneeffatee jira. Godhamee maraatanii bada erganii haan godhamee maraatanii bara turumbatu. Anamma wani dam wanta kitin sani wallahi lazim khabar bar jemalen qufu jaalaltana waan qabde be xufi ga khanin dubachaa jiru idumatti namni kuma fi dibla men kunisi simbo da fi sagale taa asitti simbo da fi sagale ni taana haga mamma baan dhufu miyyo Ethiopia kasatti gudoo demtasan video dalene jirrafi nujalas gasenati duit share copy link godaafi gaafa Oromoo da maal tokko sin callisiisuu fi maal tokko sin affanum beenu dhageessanii. No ibsaa dogoggortee jirta. Isin kanaa obar isin gaafannee turre nama lubbuun baddee yookaan nama gudeedame nama waan nyaatu dhabeef sagalee ta'uu dursamu muxxee shakarte yookaan muxxee gabbaate yookaan qunxurroo muxxee dhabeetti sagalee ta'anii sadaqaa itti guuruu dursaa jennee bara. Turumbatu deemu TikTok jala laaleen kaneen viidiyoo maree. Kanagaa amma bar mana banne gargaarsa viidiyoo gootan malee gargaarsa wayi mana bantanii. Gargaarsa mana bantanii fi guyyaa qabuufin ka barbaachisu silaa kana sagalee ta'uufillee yoo taate. Kana dhiiftaniit muxxee shakartee kuduraanuu qubaanuuf geemashtee uffittee tirraafii haftee amma bayaanii fiduu deemtan. Hin barbaachisu kun. Lubbuu namaa baraadhu dursa. Nyaadhaa jee abbaan kun barsanii bara. Nyaatu hin deemu ajjeesuuf deemaa bara. Ajjeesee gumaa ammas gisee amma finnee hoggaa ajjeesee jennee harka keenya. Booda ammas gumaa kafalaa ta'anii dhuftan sadaqaa kanatti dhufanii dhuftan. Ajjeeseeti harargee fi tuulama wal afaan kaa'u yaatan dubbiin takkan jirtu mucaan tartiiban qabu. Hin ta'u. Miyyoon intalti nama kabaja qabdi. Asonni kanaan ta'u nuti harargee fi tuulamni kabaja walii qabna. Gartee? Miyyoon amma haati irraa daa'imni gartee poolisiin jalaa ajjeese tana gargaara. Tana gargaara koola. Walii gallee. Yoo normaala qabaate nuti jaarsa jaartii abbaa fedhe ibsa abbaa jaalala kun odeeffata walli isaan gargaare nama kabajaa qabu. Nama kabajaa qabu. Jaarsa jaartii kabajaa qabu harkatti ni gargaara. Akka Oromootti Mubaarak Musammaa Galatoome ni gargaara ni beekna. Nama baalage Oromoon kabanye Oromoo gubbatti waan hin taane ifin fannisa. Jaarsi kana jedhu isiin ammoo waan hin taane hin ta'u nuti tuulamaa fi harargeen kabaja qabna hin barbaannu gurbaa keenya. Ibsa ayyaaduma kana qaba gabaabumatti. Ani immoo yaanni kiyya guyyaa tokko dhaqeetu mallee taatu takka isallee taatu taffinne takkittii wajji rafeetuma jiruu tan arge takka ammoo nama birallee taatu fuudhati itti geessaa agarsiisaa bakka amjaa kana nurraa rabshaa nurra hin dhaabinaati. Faaxan teenya sinirtii miti hedduu jira hedduu qabna. Janaajansiisaa itti agarsiisaa bakka takka yoo akkasii beeku. Ibsaa bar amma siifiin hin jiraan kun kitaabni waraabessaa lafuma haasaa jan. Amma reefu yaddaa nuti urree isinitti barreessan akkatti jinnaan dhuftanii kitaaba miti yoo simbootiin gad dhufte. Amma naannootti achi deebita. Haa gargaaru kanarratti fokus godhii isin jecha miti yoo ammaan rakkate ta'a biyya keessatti gudeedan tana ishirratti ishii sagalee ta'a. Duutee maal gargaartan qoyan tanaan. Haadha gargaaruudha. Sagalee ta'uufi haadha gargaaruudha. Haadha sabbarsiisuudha. Itoophiyaawiin taatee mana taa'umsummaa deemsisa. Ati rakkate amma mootummaan gumaa namaanii kafala sagalee ta'a namtichi sun seerata akka dhiyaatu harka jeesse sun. Meetirumatu carraa nu kenna. Yoo mootummaan Adaanach Abbabee intala sadi mana hakan itti wettani jaartii tanas Adaanach haa galchituufi ibsa. Akkana. Ni haasoftarii dhageenne bareeda haasoo akkaasuun bareeda wallaga olleen bareeda. Amma mee angaafileen isinii qabu silaa mee warri dubbattanillee dubbattanii obboleeyyan keenya mee intalli sun silaa akka qubaa huddutti of naquu fi harma gadi fuudhanii harkisuu sanii haa taa'u. Normaan min ችግር ያለው አያለፋ ከለቀማችሁ ለቀሙ ካለቀማችሁ ተው ጀቴት ረከነቲ ሙጤሲ ነማ ኩማ ቶርባፍ ዲበ ሜቀረ ከተ ከነቲ ለላብዱ
akkami gurbaa tokko akkanatti haada qabateetti obboleessa lafarra gangalatoo fiduuf akkana wajjin ni bulta jettee namni garuu yaadu hin yaadani nu isarraa barraqqoon qabnu yoo ol jaalata walitti galanii maaluma isin jengeesse kanaa miti mee qaanyootu inni deebi'ee ka gubbaa sanii kolfoo amma waan isin jejjetteetiin jette yoo jedhe yoo isin amma haasofte waan isii sakka geggeessu namni jala jiru kun maali ummanni kun maa kanan dubbanne ila bar mallaqa jirran oromoon tokkoon isaatu guuruun didu maa adaban goone mubaarak fakkeenya mucaan kun miskiina waame achitti maa kanaa dubbatti isin dhalaadha ka duraa rakkina ofiin beeti silaa ni bootti silaa ni balleesse ni dongore an obboleettii teessan jetteet nama shawwaddee ilma namaa kana gara ofii deebifte aboo rabbii keessanii jedha dhalaan araadaanis bareedinis qalxifunyaata qabdus ni jirti ni beeyna kana maa naasofne waan jirtu maa naasofne boleeso ammallee dhalaa akkana miidiyaa irra naannoteetiin oriyaan guutuun akkana hidhii gaalaa gootee akkanatti isii kajeeltu tanatu gurbaa kana bar dubbattanii waa lama dubbattan nama ol afaan kaa'uu fi jechuun sirri garuu waan kan irra deddeebi'aa yaada ammallee haasaa agartanii akkanaa kana gaarii miti mee barinumaayyuu waan xiqqoodhaa gadhiisuu deetti bar normaal na koyte min chigira qallan nagaru Bashar Ndanyesa. Gaarii miti isii maal afaan hin qabne yeroo san kaachi jirtan beekaa achi jira maal bira jira viidiyoon ta'etu keessaan dhabamtu. La an aboo dhageessa ani dhiira laal asirratti kun xurroo muxxee barsiisa rakkoon qaban kanarra dhageessa irraa mulqee safuu cabse bashar jedhan uu jechuu jiran sii gala ani fuudhuu ennaan akka anaatitti nikaa kallattiidhaan asii fuudhee ol galchee dhaq godhee irraa baasa dhala sii gala kanarraa rakkoon qaban garuu immoo ol baatee intala baga gadhiise jettee jettu kana maan dubbanne ka amma kartee wal afaan dhuftaniitiin waa dhibba asitti haasoftan abo maalummaan sun kabajaa shakarra kama fadhatan moo isa dafaa bira nageessa dhaga amma milyoon bar qalaaluma dubbattee waan fedhe moo ni ta'e amma isin guurtanii bira nageessitan moo geessitan jechuudha bara afaan biraatiin sii gade dadhabanii jiran bakka online ans dadhabanii zaayiraa wal turfuu barbaadan an rakkoonti jitan jarri lameen dheebuu jira dheebuu tan ammoo walirraa dalaguu qabaniidhaan wujii tokkollee tamaan taane Bashar ati Bashar dheebotteen beektu laa ibsaa bar bol galchanii bar dhalaa lukausii hudduuf mormarra achi hidhanii bar hudduu afaan irra kaanii itti gagguuranii gurbaa maal marbisi godhe dhalannee yoota ati duuba akka inni akkas godhun barbaaddu dhageeffadhu dhalaa wajjin guddanii dhageeffadhu rifeensa nu dhaloo turte nu dha'u turte dhalaa yeroo barannu yeroo waan beene siif himaa dhagaye dhalaa ni jaalattaami kara gabaabaa jalaan beekte dhooteetiin itti qabbaneesse kara gabaabatti malee kan lafa qabattoo fi dhaatan ka kutaa kudha takka oromiyaa arrabsan ka maal jedhan sanii miti isiinuu baga godhe jetti baga godhe dengan maal isin achi jirtani ifa manan deeba gizee tokko shi araban nawaa mujjira waan ta'e rakkoon qabu baga godhe bar ibsaa mee ibsaa bannaaf mee ibsaa baga godhe mama baanee gujira asuma keessatti taa'iti mama baanee gujira okotol deebe miyyo tamarkasa mamas baasan naa qabe mama baanaa dhufuun kana jechuun sirriidha baga godhe sirrii mee ibsaa kanuma jechuun kun ummata kanarra baga godhee qallaaliidha waan xiqqoodha guurtan guuraa dhiiftan dhiisa jechuun sirrii ibsa. Tayyib mee ifaa jechuun itti dubbate ishiin itti dubbate sun sirrii miti ni beeyna garuu ammaaf nuti siigalee nama tokko barre akka inni ishiidha akka ishiin bulchuu teessus numa beeyna osoo wajji bulaniiru siigalee. Kana akkaataan ishiin itti achirratti dubbatte anuuna na aarsiteewu laaletuma maal abriin akkanaa kun banee maxxaa nagar aadallam ayinaa ingiliffas keessa garuu amma sananii mitan kana dhibe rakkoo mucaa laaluudha rakkoo mucaa dheebuu itti jirtu sana beekuu fi dhabuu keessan. Miyyoota amma wama isin jechaa jirtuu ni gartanii aadaa kun qabu miyyoota rogga deemte. Ummata keenya kana bira gaddeetu ummata keenya ni beeytaami sirna akkaataa isaan itti aan haadha ollaa naannoo inni keenya kun akkaataa itti bulu ni beeytaami yoo arakaan akkasii argame bultii keessa hokkoraa dhufaa hokkorri gaafa dhufe gurbaan irraa nafu miyyoon anamma wallaahi maama bayaanii yoo makiinaan bitaman ittiin gammadan mataa kiyya waan hin qaburaan gargaara miyyootanaan miidhamaanan argaa jira adeemsa wanni kun deemamu keessatti miyyootanattu miidhama miyyoontu yoo miidhamte immoo gaarii miti. Jara keenya yoo hawal dhageenyu taate maama bayaan akka biratti mataa ifiitiin haa fuudhulle haa galfatullee biyyatti rakkoo irraan qabnu nuti miyyoof inni walii galanii ammoo waan tortora garuu kana keessatti jara kana gargaarree yoo miyyoontu miidhamte an keessatti ilmaan tuulamaadhaan turumbatuun na beeka anaan argetti haadha malee tuulamu wal dhaba keenyan argaa jira ibsa abbaa jaalalaa wanni kun sirrii miti mubaarak sammaa sirrii na baaba dubbiidhaan hin barbaachisu. Miyyoo fintu bachaa jira ammallee
miyyoon achi gad dakasan dhayitee miidhamuun sirrii miti miidhaan as deemu jira waniin argu kanaan akka nam tokkotti maa bayaan akka biratti maslaa biraa sarrafaa rakkoo hin qabu miyyoon ammoo miidhamuu hin qabdu miyyoo miidhamuu hin qabdu abrii amala isiitiin beeka miyyoo teenya amala isiitiin beeka waan isiin dubbachaa jirtu argaa mubaarak keessaa waan itti barraa jiru mubaarak dubbachaa jira gurbaa amala isaa ni beeyna miyyoo teenya tanaan nu harkatti miidhama miyyoon teenya hin miidhamin mubaarak ibsa abbaa jaalaa isin dubbachaa jira durumbatu galatooma. Galatomi sororo baaburee walaabu namni Mahammad baan ajjeese warra jannata haatii jette jalatti waa barreessite yaada dubbadhu sagalee dhageessifadhu jechuun sarkise dubbadhu maaliif akkas jette garuu amma akka inni nama ajjeefne fakka inni hin ajjeefne nuti amma falaa haasa'u jirra. No. Maaliif jedhe beekta ani namni Mahammad bayaan ajjeese nama jannataatii shahiidiidha wanni jedheef maali beekta dhugaa dubbachuudhaaf jecha tuffii isiin isaa qabdu sallaalee an akka dhiira tokkootitti anis ilmoo dhiiraati akka dhiiraatitti uf tuffadhe jechaadha. Biyaansi mucayyoon sun waan biraa yoo dadhabde siigalee haasaya namni tokko bar badii namni kamuu badinuma balleessa eega badii san balleessite miidiyaa irra teettee namoota gurguddaa dura teettee nama boru dhiirsa kiyyaa isa tuyyuu na bulche jettu bira teettee it is normal no problem maali ta'uun akkas ta'uun jettee haasofti isiin haasofitu san siigalee osoo duraan isa likkii arguu baatte jecha akkasiisan hin jettu isa likkii argitee siigalee akka barbaaddetti kiiloo isaa argitee jennaan hin tuffii isarraa qabduuf waan akkasiisan dubbatte kuni akka dhiiraatittillee maqaa nama balleessaa akka aadaa oromootitti illee safuudha jechaadha. Mijattiin tun silaa biyaansi waan biraa taate miidiyaa marrayyuu dhufteetiin hin dubbachuu hin qabdu eega dubbatte yaa oromooti dogongore ani dubartiidha dogongora kiyyaaf dhiifama jetteetiin hin wanni taate namni akkanatti ittiin duulu inni ammoo saniyyuu Ustaaz Hamzaan sun dhugamaa nama dhiirummaa guutte jechaadha. Dhugaa jirtu itti dubbateetiin ji'a lama wajji buluu hin dandeettu inni jennaan lakke akkasii miti maali jechuun isaa suni an akka mataa kiyyaatitti natti hin tolle nan tamachaane afaan amaaraa kan jedhan saniin. Maali isin egaa waan dalayde deebiteetiin hin tuffii akkasii dhiirsa ofiitii qabaachuun maa'in. Wallaaltuu miti mucayyoon tun beeytuudha beekaan rabbiiti. Ay deebiteetiin akkas ta'uun maalii ta'uun noormaaliidha rakkoon qabu hundee bar gaafarra kana noormaaliidha jette borullee gaafa galte gadi baateetiin sii galee korma biraatitti kennitee akka barbaadde taateetiin soorii sheeka kiyya noormaaliidha rakkoon qabu dogongora jetti. Sii galee kanaaf badii kanarraa mucayyoon tun deebuu qabdinni ammoo dhugaa jette sirrii jette jedheetiin duubaan hamilee isii kennuun sirrii miti walumaa galatti Mahammad bayaan sirrii jiru maa dhugaa jirtu hin dubbanne isaa Oromoo. Galatoomii sana machaa ture hoteelonni baabura yaada katiifaddu ulfaadhu galatoomii yaada kan kee hawaasa biraan akka tuufuun carraasii fadhu sanuma ulfaadhu waan biraatiin miti nulleen sanumatti jirra saba yaaddu badda galatooma. Galatooma turun badu neetworkii ganna buuse jalqaballee waan kana nutu kaasee ture yoo dhugaa ilameetta dhugaa takkatti adeemnu yoo dhugaa gurbaa kana jaalatan intala sana itti galchuuf warri xaartan akka nama mucaan kunillee mucaa tana miidhu mucaan tunillee haa miidhumte akkasitti ilaalla maaliifi of galaame ati dhiirami of gali gaafa of galte jecha waa dalaguu miti kan isiin qaamni ishee agas dalagame sanii jechi kaleessa galgala isiin dubbatti sunu akka dhiiratti dhiirri fedhe niitii ofii akkasitti of biran bulchu odoo si taate hoo har'a itti haa galtuu jettee faarsitu kuni odoo si taate hoo gaafa itti galte akkamitti ilaaltaati nama kana. So namni kun gaafa tokko miidhaa irraan ga'uu danda'a takkaa isirra miidhaa ga'uu danda'a takkaa ofirra miidhaa ga'uu danda'a lammaffaa immoo namni kun yoo dayyuusuma ta'eeyyuu maatii qabaami hin aara bar maatii jalatti yoo namni tokko haati warra isaa akka badaa isa goote hin aara miira keessa seena gaafa miira kana keessa taate immoo hin miidhama maatiilleen intala teenyatu badduu hin jedhu gaaf sangumaa nama gaafata sabaa fi sabni kan wal jaalatu walitti bu'a kan wal keessa deemee jiraatu wal keessa bu'a gurbaan kun guyyaa lama booya yoo isiin itti galuu baatteen dhiisa haa itti galuu baattu ima dhiisa ittiin gargaarin allee mucaa tanallee ittiin galchina guyyaa lama yoo booye hin dhiisa. Maaliif dhiisa isiin ittiin galtu inni achitti ittiin naqu tama biraa fuudha waan ta'eef itti galte taanan hin miidhamallee namallee miidhaa ofillee miidhama isiillee miidha gaafa itti miidhamte. Galatoomii. Oye intu baradha baaba intu baradha qoy. Yaani irruma deebi'aa jirtaa barwanni biraa wanni haasa'u jiru. Irruma deebine jalqaba irra deebine. Oromii biyya keessa nu bobbaaftan kan nurraa irra dhaatu kuffaa duraa ammoo ni laaqamte jetti. Isa sanis nurraa irra dhaa akka waan inni waan gaarii dalagattis san kafantanii kanarraa isoonni jechuun gaarii miti. Anamma ibsaa bakka malee dha tamma sanillee dubbataa turre nuti akkasi hidhadhaa yoo ta'e
waan hin dhawtin suni bakka gandaaf bakkan buu namaaf bakkan buu ati waan dalaju tokko self confidence kee qabdaa ofii tamantee hojjetta maatii kee gandaami maatii keeti bakkan buutu yoo gaarii dalayde gaarummaa saba maraa hojjetta yoo badaa dalayde saba mara miita waan ta'eef sunillee gaafa dalagu san ofirraa itti dalage gaarii dalage Networking qabdi. hamtu dalage gaarii dalage sirrii jira ittaafuuf hojjechaa hin jiru san akkasitti nu hubadhu achitti jara haa qabattu yoo dhiifneefoo bareeda sheekha roobee abbaan iyyata ollaan dirmataa jedhani nuti illee garuu harargee miti nuti carcarii olluma harargeeti wal bira jirra ollaan gise manni gubate yoo teenye ilaalle ibiddi ollarraa ka'e manatti nu qabataa jenneetuma waliin naaf nu gennee sagalee ta'utti jirra. Sagalee walumaanuu taanee warruma sanitti illee itti dhaquu haa jala jirullee seenuu didee ni danda'ama karaan akka tiyyatti sun jechuu barbaadeeti galatoomne. ulfaadhaa kabajamaa iyyaan illee aganuma dubbadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoo dubbiin dhiifa manaa godha Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. dubbii irratti daana toluuf deema waan bayaanii san irratti ibsaan dura gaafii ho'i fide yoo fajjeesse maalii jedhee gaafata. Asirratti maali beektaa boonu jala boqina kaman kaakin amma xixxiitu ilaalaal ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا بيان بونية فنسة ملك إساقورني فنسة قرآن قرأوا فنسة وان فنسة لمني ربين ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إنه الفنسة جنة فدو باني بونية فنسة فدو ملك عواسني قرودي دي فنسة ربين إبدا إساكا إبدا إساسيس قصب عنه أستاذي شيكي مالي هدو الريكا مقوتو نسا تنوى يتشوف داتي بولي سوكا باتيرتا مريرا Ati amma sheekotiin tuttuqin. Abu Abaazar kanaa kan himee turumbatu.